Maashaallah tabaarakallaa egaa hordoftoota kiyya waan ajaa'ibaa dhageettanii argitanii mi'a gadi viidiyoo kanatti na waliin tura hundi keessanummoo laayikii gochuu hin dagatinaa kallattiimaan gara viidiyootti isin dabarsa turtii gaarii na waliin qabaadha akkasumallee immoo laayik sheer gochuu hin dagatina akkasumas yaada murada keessan barreessa. Hundi isaatu bakki isin ooltan wanti isin haasoftan afaan keessaniin gizee haasoftan waan gaarii haasayaa. Wanti hojjettan waan babbareeda hojjedha. Yeroo kana wanti martuu isiniif milkaayaa deema jechuudha. Kana yoo isiniin jedhu ufoonni jechuufi miti. Maaliif waan hojjetu isiniin jedhe jechuudha. Hojiilee taanaa waan babbareedaa waan namni biraa hin qabanne isin adda taatanii yoo kan hojjettan ta'e hojiin keessan sun bareedaa miidhagaa isiniif deema. Maashaallah tabaarakallaa sila simboo maal jechuuf kan hunda haasofti jechuun keessa hin oolu hundi keessan jechuudha. Waan akkanatti na bareechee kan argaa jirtanii maashaallah tabaarakallaa. Maashaallah jedha hundi keessanummoo maashaallah jedha. Hijaaba babbareedaa kana biratti ni argattanii diriyaa isaa wajjin maashaallah tabaarakallaa hedduu akka babbareedaa hundi keessanuu hidhoo jettanii keessan godhachuu dandeettanii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya jaallatamoo fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan dalagaa fi maal fakkaata na bira bareedaadha alhamdulillahi rabbil alamin isiniin jaa isin biras bareeda akka ta'e abdiin qaba. Sharbiin tuni hedduu akka bareeddi amma guyyaa har'aatiin seente namoonni barbaadan heloo jedhaa osoo isin jalaan dhumatin bitaadhaa isin jaa hordoftoota kiyyaa akkuma beekamu namoonni hedduun keessan immoo sila simboo eessatti hojjetaa jirta sila namni mana dhufee sirraa bitamu akkamitti hojjetaa jirta naan jettan jechuudha. Viidiyoo wanneen gaddimoo kalleessa gadhiisin dhiisan jiratti namni keessan gaafate jira. Egaa yeroo ammaa kana onlaayinii bakka kamuu teettee yoo ati waan gaarii qabatte yoo ati waan gaarii harkarraa qabaatte yeroo ammaa bakka feete ta'e ati nama amanamaa yoo taate namni onlaayinii irraan daldalaa jira jechuudha. Kanaaf deebiin kiyya onlaayinii yookaan immoo karaa tiiktookiitiin jechuudha kan hin gurguru malee namni takkaayyuu mana kiyya dhufee waan irraa hin bitus hin danda'u mana dhufee jechuudha. Kanaafuu maal inni irree onlaayinii tiiktookiidhaan bilbila kiyya banee egas booda achi as laalaa namni ka barbaade akkanatti uffadhee agarsiisa ka barbaadan filatanii maallaqa galchanii saniin booda simboon bakkuma isaan jiranitti ergitiifi jechuudha. Akkamitti ergitaa fi warra jira keessa dhiisaatiin ijoolleen baay'een hordoftoonni kiyya wallaahi laazim bakka amma hin danda'anii wallaahi hedduu akkanaaf galatooma ulfaadha isin jaaladha isin kabaja maaliif namni baay'ee anuma jajjabeessuuf jaalala isin naaf qabdan kabaja isin naaf qabdan yoo yaadu wallaahi laazim himmaatu na qaba. Maaliif ree ijoolleen baay'ee biyyoota alaa jechuun Awurooppaa Ameerikaa warri jiran ijoolleen baay'ee sima jajjabeessuu barbaanna cimtuudhaati itti fufii biyya keessa teettee haala kanaan hojjechuurrallee wanta babbareedaa yeroo baay'ee si biratti argina. Wanna kamiinuu hiikaan ta'e ammallee uffannatti babbareedaadha jedhanii jechuudha. Ani gaarii kana wanta babbareedaa gadhiisuun kiyya namoota biyya biraa jiranii akka isaan maatii isaanii sarpiraayiz godhan kakaasee jira jechuudhaan. Isaanillee akka an jabaadhee hojjedhu na kakaasanii jiranii jechuudha. Kanaafuu anillee isaan fayyadee akka isaan keerii hojjetan akka isaan maatii ofii gammachiisan isaanillee akka an jabaadhee itti fufu naaf ta'anii jiranii jechuudha. Kanaafuu akkuma an jabaadhee hojjedhuuf warri waan irraa bitatan hedduudha jechuudha. Wallaahi laazim hedduudha. Enna bakka wallahi laazim hin danda'anii maal jechuufi kan hundi sitti haasa'e hin danda'anii maal jedhamare baay'ee akkanaaf galatooma isin jechuu barbaadeeti hedduu akkan isin jaaladha hedduu akkan isin kabaja ulfaadha marti keessanuu hundi wallahi gammachuu nama boojitteedha maaliif bakka namni hagana takka na jajjabeessuun isaa namni ani isaa argee hin beekne namni waan isaa ani hin beekne argaa isaanii kan hin beekne jechuun bakka fageenyumarraa ilaalanii akkan jabaadhuuf namni na jajjabeessan shamarranis ta'ee dhiironni hundi keessan naaf jiraadha galatooma ulfaadhaa isin jaaladha isin kabaja rabbi umrii isin haa dheeressu akkan isin jaasawa isinitti baay'isee kanaaf hundi keessanuu isin galateeffachuun barbaada. Ani hojii makiyyaa egaa isinillee hojii kiyya kana maalirraa katanii akka isin jajjabeessuu barbaadan isinuu ni beektanii. Kanaafuu ammallee naaf galatooma isin jechaanis waan babbareedaa isiniif hin erga warroonni biyyaalallee ergeef ni jira haasawa keessa garana dhufe haala kamiin warra biyya fagoo jiran poostaa yoo qabaatan bakka kamuu hin ergaa fi ergeef illee beeka Ameerikaas ergeen beeka uffata kanneen jechuudha gara poostaatiin biyya keessa mootu birriin ni kafalamaa fi shifeeriif kennama jechuudha. Fakkeenyaaf asii Shaashamannee erguu barbaade
laayivii irratti ni filata namni laayivii sanirraa eegale filatanii maallaqa galchan booda ani shifeeriidha 200 yookaan 300 kafalee fi fuudhee shifeeriin sun Shaashamannee gizee ga'u bilbila wal jijjiiran achitti fudhatan akkasumas boqojii asallaa arsii keessa bakka kamuu jechuudha finfinnee bakka kamuu bakka walumaa galatti bakka makiinaan adaamarraa ka'ee deemuu danda'u haala saniin ergaa jira jechuudha yoo hiiqaa mana keessaa bakka waan jajjabaataa keessaa qabaate ofiifillee bakka dhiyoo ni geessa garuu bakka fagoo geessuu hin danda'u biizii ta'urraa kan ka'e isin jaawwattota kiyya haala saniin namoonni gaafii isinitti ta'e haasa'u isinitti baay'ise uffata kanneen na biratti ni argattanii kana yoo isiniin jedhu meen booda argattan ka biraa yoo fiduu deemu ka biraatti dhufa jechuudha kasamoona duraa sunniin amma fakkeenyaaf kadhumate illee jira amma immoo deebi'ee haala kanaan dhufeetiin jira maashaallah tabaarakallaa kuni garuu akka shaarbii san bal'aa miti hijaaba wajjin uffattan baay'eellee gadi gannamaan gahuu akka hijaabaa ta'e hedduu miidhaga jechuudha. Nama guddaaf hin ta'u nama akka kiyyaa kanaaf ni ta'a jechuudha. Kanaafuu namoonni barbaadan Heloo jedha. Shinni babbareedan na biratti ni argama akkuma yeroo kamuu. Kanaaf hundi keessanuu koottaa isin jaala lakkoofsi kiyya duwwaa 9 karaa waasaappiitiin Heloo jedha. Shiita babbareedaa na biratti ni argatan shaarbii isaa wajjin duraanis illee na bira ni jira. Uffanni hawwatas jira akkasumas maatii keessa waan barbaadan sarpiraayiz gochuu dandeettanii bunaa sukkaara jettan taanaan hixaana babbareedaa akkasumas waan hunda bira jira walumaa galatti. Egaa warri hagammaa na daawwattan na dhageeffattan galatoomuu ulfaadhaa isin jaaladha isin kabaja halkan gaarii isiniif haa ta'u wanni isinitti tolee jiraate karaa keessaatiin goottaa shiitiin babbareedni na biratti ni argamu jechuudha. Hijaabnillee kun immootu baay'ee hin qabu namoonni barbaadan yoo jiraattan daftanii amma harkarraa akka qabu fudhachuu dandeettanii hedduu kwaaliitiidha. Baay'ee akka bareedu jechuudha hordoftoota kiyya. Artanii innaa namoonni barbaadan Heloo jedha. Viidiyoon kee kana fakkaata yoo isinitti tolee laayikii godhaa. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoo waan dhume see ture garuu ka godhadhe kana daa isinitti agarsiisne inni kunniin maashaallah tabaarakallaa agartanii shaarbiin dura isinitti agarsiisuun akka hijaabaati kunniin immoo noormaalii kasammuu nagadhiisaa ture san ta'e halluu garaagaraatiin jechuudha namoonni dura san bira kaayattan immoo Heloo jedhaanatti himamaatii keessanitti isinii erga meeshaanatti baa'atee wallahi laazim kanaaf namoonni bira kaayattan warri maallaqa hin ergin ergaa gara maatiitti akka isinii ergu jechuudha maashaallah tabaarakallaa kunniin kaarra seenanii egaa tiktok irratti gurgura isiniin jedheetiin jira namoonni barbaadan tiktokii fooloo gootanii kallattii maal achirraa filattanii lubbuun keessan isin jaalatte bitachuu dandeettan jechuudha hordoftoota kiyyaa hedduu akka babbareedanii kunniin garuu nama guddaaf hin ta'anii akkuma argaa jirtan kana ni miidhagu namoota akka kiyyaatiif shamarraniif hedduu bareeda. Egaa waan haarawaa faashina jechuudha. Namoonni barbaadan Heloo jettaniitiin fudhachuu dandeettanii muraasatu na harkatti hafe ka fide keessaa. Egaa kana fakkaata jechuudha hordoftoota kiyyaa hundi keessanuu isin jaaladha isin kabajaa naaf jiraadha umrii dheeraa isin warri na jajjabeessitan warri waan irraa ordarii godhataa jirtan hundi keessanuu galatoomaa hamtuun isin argin isin jecha yoo asirratti gadhiisu namni barbaade jaalate bitachuu danda'a namni bitatuuf qofa osoo hin taane yuutuubii kiyya kaa viidiyoo gadhiifatuun kiyya naaf faayidaadha kanaafin asirratti gadhiisa. Namni barbaadus karaa keessaatiin na dubbisuu danda'a jechuudha waan na biratti argamu kana fedhii ofiitiin jaalatee ka bitachuu barbaadoo jiraate bilbila kiyya asirraa fudhatee karaa waasaappiitiin na dubbisa hundi keessanuu halkaniin gaarii keessanaa bulaa.